Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harkafuune warroonni amantii biroos akkam jirtu hordoftoota kiyya. Nageenyi badhaadhaan isiniin jedha. Baga jiraattan baga rabbiin sa'a kanaan isin ga'een isiniin jedha. Hordoftoota kiyya kaa duraan taa'eetiin viidiyoo isin waraabaa hadha kaamee hojjetaatiin viidiyoo isin waraabaa jira. Inni kunis maaliif ta'e yoo naa jettan wallaahi hin beektan. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtan aarii gubadheetumaan ganama olkee viidiyoo hojjetaa jira. Yoo anka uganama saalooniin kun saalooniin fakkaatu ol galabbatame kun achi jige kun hiqaan wal keessa garuma sirreessu laale mata manna zooreen isin jedha. Ana mana kana garuu ijoolleen hin jirtu madaamiti ijoollee xiqqoo hin qabdu ijoollee isittoo fankaleessa kun jum'aa waan ta'eef halkan as turanii asii deeman haga arrafe asii deemanii yoo anka uka yaa rabbi kiyya manni kun mana fakkaatu. Nisini jira obboleeyyan kiyya aaree qursii kiyya sosoon nyaatiin. Midhaan maaltu gannaalee takkuun saalooniin akkana jiraata odooma qursii kiyya hojjetadhe. Hagan qursii kiyya hojjetadhu yookaan osoo namni osseene yookaan odoo madaamiin tiyya kaate. Immoo gaafa ani odoo qursii nyaadhe ka'ee tiniin qulqulleessa gaafan jira akkawaan beeku yookaan namatu dhufee isii barbaanna isii nuukaa sinaan jedha yookaan isimatu yookaan bakka ho'ii deema akkana jettee obboroon kaati. Ana amma kanamaan aareetiin ka'ee kun akkanatti mana keessa walii gadi wixxisaa jira. Obboleeyyan kiyyami warri akkana. Wallahi dhugaan isin jedha sanuma tanna dhukkuba irri balleewwan quufiin keessa dhugan. Ganamaa kee baabiraati yaalaa dhaamsee achumaan usseenii salaate kiyya salaatee maalan ciisaree isaan hirmina qaba duraan salaate yookaan xiqqoo ciisee tiniin achi ka'ee qursii kiyya nyaadhee. Suuta jedheetiin achi kee qulqulleessaa irra aaree manni mana fakkaatuun isiniin jedha budeeyyan kiyya. Xaawulaan isin argitan balballi kumbuluun mastaa'ootiidha. Iji jara akkuma harka jarri qabattuun irrumatti ka'a. Kana amma kana hunda amma lafa isinitti agarsiisaa hara malee gubbaa isaa odoo argitani. Soofaan kunneen hin jiru. Chokolaatii karameellaa balballi kunniin xaawulaan kunniin akka isin argitan wanni hundi isaa camallaqamee na eega. Amma kaa gubadhee odoo qursiillee nyaatiin ganamaan itti ka'ee. Mee viidiyoo iyyuu asumaan viidiyoo isin waraabu jedhee tanaan mee warri akka kiyyaan jirtan jedhee tumaan viidiyoo waraabu eegale. Wallaahi obboleeyyan kee bishaan bichaa dhuge kun amma beellina ajjeesee beelayin isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa viidiyoo haasaa yoo san isin hojjechuun natti hin tolle maaliifi hirrafan waan ta'eefis sagalee adda addaatu jirallee waan ta'eef kanumaafin natti hin tolle akka duraan kifilii kiyya taa'etti. Isini waraabaa har'a kaakunu hojjechaan isini waraabaa jira. Akkasii obboleeyyan kiyya isinillee yaadaan na gargaara viidiyoo kana like share subscribe godha abshir naan jedha abshir walii jedha ijoolleen mana madaamii jirtan inshallah rabbiin gaafa tokko keessaa nu baasa obsaadha obsammoo sabriin booddeen isaa ajireedha waan ta'eef jabaadhaan isiniin jedha akkasii obboleeyyan kiyya. Akkuma argitan kaakunu asii achi mana keessa dhigee fiigaara saalooniin baay'ee guddaadha. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya maan na gaafattarree kanaaf nadha obboroon ka'eetiniin akkanatti hojjetaa. Isinii viidiyoo waraabaan jiran isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya walaa guddisnu walaa gargaaruu wal bira dhaabatu waliin tuffatina warrootuma gurgurlate jala hin fiigina warroonni xixiqqoo wal guddisa waliin tuffatina viidiyoo mataa yaa ta'u ijoolleen mana madaamii keessa jirtan viidiyoo mataa yoo waraabdan laayik waliif godha sheer waliif godha koomentii babbareedduu waliif barreessa wallahi isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa tuffattanii biran darbina asitti immoo dadhabeetiniin akkana ta'aa jira asiin immoo kushiinaa seenee kun isiniin jedha kushiinaallee hiqaan akkasitti ol guuteen na eega. Inna isumaa qursi makiyyaa yuugar hojjedhuun hin jiru osoo of jalaa kaase malee xaawulaan muduun meeshaadhaan kan guutame. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa ani galgala dhiqee waa hundaa fixeetiin rafee halkan ka hin beektan isin waan beeyna hojii waan beeyna waan ta'eef yoo anka ka ganama itti ol guuteen na eegee isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Akkasii wallaahi wal jajjabeessaa wal bira dhaabadhaa wal bira haa dhaabannu wal bira hin darbinaan isinii jedha obboleeyyan kiyya. Kun hagamma qursii nyaanne akkanumatti qursiisu osoo nyaatiin ammallee hiqaa dhiqotti seene kana keessaa hin beelay kana keessaa mataan na dhukkuba.
Asitti immoo adurreen tunniin illee waan nyaattu barbaadde jarrillee ana malee inni qabdire. Ganama shokoo kiyya dhageette balbala irratti bakka balbala jala ciciiftee achi iyyiti. Nama jiraafis waa kennaa jira achiin illee lukkuuleenis alan jirani. Yaa lukkuulee ruuzii nyaatti jirmu keessaa. Foon nyaattiin isiniin jedha. Akkasii bakkuma tokko kaa'ee fe'ani. Asitti immoo lukkuulee yaama jira. Haala gabbeelli kun immoo isin bareedu waan isin ajaa'iba baay'ee bareeda jechuudha gibbii keessi. Biqiltuu adda addaa ababaa adda addaatu jira. Foolii isaanii urgaa'uuf jira. Isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Ammas kun haala gabbee inumaayyuu beelli narraa badeeyyuu hagammoo feega sa'aatii kana waan nyaanne. Akkasitti kun haala keessa takka adurree tattaphachiisa. Isiniin jedha qilleensi baay'ee bareeda immoo qilleensi horii Dubaay jirtaniin beeytani. Asitti immoo burcuqqoo dhuganii alatti bishaan burcuqqoo aluma kaanii biraa deeman alumatti itti dhuganii ol sisseessifne. Bagan gabbayyuu jedhee asitti immoo kunoo xiqqoo mataa kiyya naanna'an jiran isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa. Asiin immoo balbala banee masgiida gallaalaa jira. Masgiidni immoo waan isin ajaa'ibu maashaallah balbaluma irra nu jira. Akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyya.